waan akkana inni nu odootu akkas taate hin jaallatu naan jedhanii namni akkaan jaallatamaa asirraa jechuudha. Namni akkaan TikTok kanarratti namni kabajan jechuudha. Namni guddaan akkas naan jedhan habibi. Baay'ee. Ani beekta nama hedduu namni kabaju nama asirratti nama sheekotaadha. Akkas nama hedduu takka kabajaa qabanii nama hedduu takka uummanni illee jaallatanii keessaan dhufanii zammu seenaan jedhee na gaafatanii doktor akkas anumaa garuuyyuu an akkasittiin jiru jedhanii isaa illee naawwatan doktor Aslii waliin jirennaan laa doktor Aslii inni qallada malee waan akkana inni nun jaallatu naan jedhe. Inni maal barbaacha keessan sitti dhufe? Ana bukkeera ta'e. Even doktor. Even doktor. Ati doktor yoo. Jamal ka sheekoti ta'ennallee maa ka inni maali keessan sitti dhufe anti dhiisu? An doktor jechuun namni jechuun jiraam namni tokko kasi gorsu jechuudha. Kasi gaafatu namni duraan si beeku amala duraa sana yoo ati qayyarte argitee si gaafata wanna jiru. Galatoomi an jireenya qaxxale jedhi wanni keessannatti barreessituuf hin jiru. Anti tokko jakobaa keetitti itti wannoo jechuurra kama jaarsa qabu san horofaa eeggatu naa wayya jedhin bilo koo irraa godhe ishee ka abbaa fedhee maan ta'an. Wallahi doktor warabbu ilkaabaati naman taatu. Maal jechuudha doktorati? Ati shookoti kaanaan hin beekadhu sitti meetiin jiraan. Inni nama akkasiiti miti ka akkamitti jirare? Ati nama gaarii jechuudha bara akkuma mucaan hodhe faallaa deemtaati bishaan bara na si faallessaa jiraas bara nama gaarii jechuudha bara nama gaarii jedhee si faarsuu isaati doktor maal taate? Okay, doktor Aslii nama gaarii waan akkasii dalaguuf jedhanii. Doktor Aslii nama gaariidha nama jaallatamaadha nama kabajamaadha siin jedhe wallaa. Juga osoo an ol ka'isi osoo an taa'i osoo an rabbii jedhii taa'i siin jedhu kaattee mimmeqqattee siin hin agarsiise maarree dhugaa jedhan. Maal si agarsiise? Wallahi doktor nama natti hin kaasin please rabbi sodaadhaati maal taate doktor? Maa uummanni na argaa ture nama kuma waliin basadee ture alaa ture gidi ati diddeeru taaltee kaatee giddiin shinshinii ofirraa baaftee uffata godhachu ofirraa baaftee surree godhattee dhufne maa wallah ana godha siin jedhe. Doktor sanii miti bara ajandaan kan jiru atammoo ibu afaan naasan sanillee ofii godhadhu naan jette. Qo'aani waan godhadhu keetiin godhadhee miti anamma jechuudha. Doktor sanii miti bara ajandaan jiru atin argine bara gaaf kan uffata ofirraan qabu yeroo ol ka'isan jechuudha. Yeroo san barii kaajan atamma ajandaa gaaf ka'isan qabbanaa yeroo ofiinatti hin kaase warabbul kaaba ajandaa sirra bana doktor. Anaadha seenaatiin walitti ajandaa banna sitti meetiin jiraan. Bale banaa oltee banaa multu. Haati seenaa osoo achi tettee banuu miti dhuftee asitti naa kennite dalagaa isiitii miti rankaayan. Yegabbaa miskinas. Hin biloo jaartii faaraa wayii zeenati. Dalagaa isiitii miti. Beeka warra osoo faamilii akka keessanii kana osoo olummaa osoo doktor hawwaa tokko sirraa jaaladhe beektaa? Mee ol jedhi ija keessa hin ilaalisanuu maal faallaa dagaleettaa? Ajnabii ija keessa laaluun sheekota tati bira dhufee waa'ee kiyyaatti haasaa jiraaf hin laalu. Haa ta'e akkanumatti. Mee azza'i doktor? Atillee miira keessa galtee ijaa dhokachuu jammaraarta doktor Azzari. Tokkichaarsi dhalatee Afrikaa guddate mee Azzari doktora keenya si qabaachuu nu boonsa. Namitti wallahi tun giddi maan sossobdee nama yaabbattu. Maa bakka yoo isa silbeera hunda keessaa rabbi jedhe. Doktor sanii miti mee Azzari mee jechuun barii kaadha barii si akkana taatu argeen beeku si haadha kaameraa jalaa dhokatu kana na ajaa'iba. Na jarjarsitee bara waa'ee isi haa jarjarsu abaaramtu. Mee Azzari doktora kee mee Azzari osoo akka jaalalaati intala duwwaa ittuu narraa si fudhata. Isiin si fudhanne. Wallahi han doktor Aslii miira keessa galu guyyaa har'aa kana ijaan argaa shamarran miira keessa. Malee isaa miira keessa galu argeen beeku warra balkaa ol jette waliin jette doktor. Aboo fixadhu si bira bayaaniin dadhabee miirri ka maali miti. Fixattee? Fixattee? Doktor mee ol jedhi kaaruu keessan takkatti kolfime wallah. Fixattee moo akkam? Ol jedhi maal fixadhaa miti? Daqiiqaa meeqa turte? Mee ol jedhi doktor mee ol jedhi doktor mee ol jedhan baree way jireenya tan akkana addaan nu fageessuun tun ammoo ulfaatte argitee nu miite bara. Madaamin teessina irriba akkam
misitti dhiibde garama dalagattu hin kaatu. No jay dalagaa maal turaame osoo doktor Asliin aziru dalagaa maal turaame. Na yaadda. Na yaadda. Ol jedhimee kaayoo isaa ijaan silaale baraan amma waan duraan garaa kee jiru hunda haasaa bar. Yoo sin ija keessa silaalin akkami haasa'u nunaan dhufu. Ayyee haa ta'e. Maa doktor Zamooni kana wallaahi akka duraanii miti diimataa hartallee sirraa bareedellee bar. Ayyee waan biraa. Ijji kee kun ammoo das nama dhaan iji kaaruu kee irraa dantaan qabu ija kee kan addas needha. Ibade ati seenaa si dhuftee wallaahi madoo shammataa keessa na dhooftu warra balkaaf asirraa deemaa. Imanne. Maal doktor yaadaan baddanii? Garuu miti si qabadhu dhabee. Kooyi katiin jedhu kama dhugaan adeemu. Kama dhugaan adeemu sisamu. Nkittaa nan dheedha. Wallahi namni tuulee qaadne waan kayriilee qaadne warra balkaaba waraabama boraani viidiyoo ma argamaa lakkasa hin beekan. No, dhugaa rabbii maal tokkotti jedhata amma eegalaabii seenee sa'a meeqa beekta? Sa'a tokko daqiiqaa 25. Yoo xiqqaate dhalaa jaha moo torba dubbise. Si maal tokkotti ho'isu. Maalan ho'isu ho'i qabaare. Akka waxii dokkee waxii baaqala. Anta doktor. Maali akkatti anta katta kun. Maaltu doktor ani yaaduma keessan irraa bari yoo si yaade dhufu akkas waliin. Amma gargarii osoo maadee mukzee bira dhaqu ta irratti qorreera ta jiruun duutu. Irribni faa bira daqiiqa mashan bira taa'u irribni naqamee faa biraa ba'a. Ammuma kana dadhabee ta biraa ba'ee jira. An silaa akka miidhamee silaa olaaltu kara kanarratti. Fayyada falwata. Laitee ittiin qadaan duuree Dubaay hin jirtaa miti konfi. Muhammadu ammallee na sottaatile beshaa hunda hin qalladda. Raggaximee Dubaay hin jira. Araadaa fakkaata yoo akka lalaffiriinii murate keessaa oldaa fayyadamila taa'ee. Tokkicha keenya. Tokkicha abbaa. Tokkicha keenya jira. Tokkocha qabdu jalaa si haadha man jechuun abaarsaa nan faarsinaan hin saalfadha. Narra zamuun bilooksi godha natti hin dubbatin. Inni alchaan kun bakka ija keessa ilaaluu hin dandeenye. Maal taate immoo maalumaaf ija keessa na laaluu dadhabde. Wanta ija keessa na laaluu dadhabde. Dubartii jaaladha. Ni sodaadha. Waan na liqimsitu natti fakkaatti. Ati analli Oromoon qalladanii miti. Analli qimsaaf sana liqimsaara baramma hiikka wallaalee baran. No, zamuu citti akka malee muddamtaa bara. Baay'ee nama dhibda wallaahi maaltu galee maaliin isin dhibe Oromoo? Ambar gaafuma ati dura dhuftee natti ergattu akkas ilaalee ija kee kana ilaalee hidhii kee kana ilaalee ati gursummeetti fakkaattaa heerumtee baateetiin jedhe hin didde. Har'ammootu hin kittaananneetiin jedhe hin didde. Gaafii tara lamaan naa deebisi seera sitti haasayaa obse. Akkam jettee gaafii akkamii? Gaafii tokkoffaa ati heerumtee baate lammaffaa kittaanatti moo kittaan. Dhugaa rabbi jaalgu naa deebisi. Doktor? Ijaan nan xabbasin akkiti ijaan nama qolta argitan akkuma gursumeetti wallahi amala gursumeetti akkan. Wallahi doktor taa'inarraa bu'i please. Akkiti ija kana isaa biratti qalam gotu laala rabbi laala achi. Doktor ija kiyya keessa maaltu jira mee? Meena laala ija kiyya keessa maaltu jira please? Mara asirraa lafa jaalti qaba. Doktor bare si beeku wallaalee malee narraan dhibamin doktor waan garaa kee jiru mee madhu rakkoon qabu. Oomuun jiru garaa kiyya. Ati anaaf obboleettii akiraa. Takkaa laal takkaa dubartiin obboleettiin jedhune ati anaaf obboleettii. Wanti si jala saabannuu maalidha seete doktor?
doktora kenna tokkicha kenna ka arsi guddate ka arsi dhalate afrikan nu guddate hoggaa soddoma guutuu barate sammuu dandeetti addaa qabaas jala saabanna malee doktor maanu miitaati maanu miita doktor maal si ta'uree amma biizidha hin qabu musfaadhi ummanni maal irra si hojjechiifa bara sa'aatii irra si hojjechiifata shurraabii jismii ofii irra si hojjechiifatan bara akkanatti maali doktor ati maal hojjechiifannere maalani gaaf mana osoo ni jira miti akkas jaalalli kee tosoo natti baase maal godhaa jismii kee bira si geessame habiibi maaluma jismii kee irra si fida maaluma jismii kee bira si fidame naasir bime tokkicha ka afrikaa tokkicha kenna habiibi kenna asli doktor asli kenna naasir biizi hin jedhe nafaarsi hin jedhe naasir sirba jaalala sirba akkamisi sirbame habiibi sirba jaalala dafika ka jaalalaa ka silaa wan hin dandeettu ka jaalalaa kana beektaa silaa ka akkamii kana si sirba bara sirbi yoo ati naa sirbettu bara afaani na bada amaariffa haa ta'u oromiffa kama jaalala ta'u malee amaariffa ma gaaf kaani wallaalle gaaf kana sila duree san keessa nama tokko xabbase bara osoo wallaalu baadhe miskin ayee oromiffa fil asli ko si yaadee naa kottuu dafiiti odoo ija keessi laalu aduun baate dhiiti kun sirba keeti sirbati qopheeffatte kun sirba kana hin dhageenye jinni kiyya rabbi si haa milkeessu aboo rabbi guutuu sitti haa kennu guuti jennaan guutteef rabbi si haa milkeessu rabbi si haa milkeessu rabbi si haa milkeessu rabbi si haa milkeessu duniyaa dhuma hin qabne rabbi addunyaa kana gubbatti sitti haa kennu wallah takkitti qofa ta'e waan moo akka namni biraas harkaan gunne takkitti isa only waan sa meeqa ta'e meeqa isin maalidha oromoo walii kukaa isin gaafadhani doktor asli maal jechuudha isin koomentii qopce barreessitan kan dhiisa kofiyaa sadiya lamaa miti sadiya maaliif akkana ta'e aye doktor kofiyaa 67 sadiya fe sadiya okay sadiya kasiin jedhu gaafii tokkoffaa ati gursummeettidha no wallaahi ilmoo dhaladhee guddadhaaru war maal jechuudha ati gursummeetti akkaminaan jechuu dandeessaati mee rabbi addunyaa akira na hongeessu heerumeen baane jedhe muxallaqaaf deeme ara wallaahi kana ninka kadha afaan guutuudhaan maal jechuudha wallaahi laazim ummata baay'ee si shakke wallaahi gaafa dhunaan jaa ijoollee dhiiratti sanuu si jaalatuun olan hin heerumne amma dura hin heerumne ati follow si deebisa habibi hin heerumne wallaahi warabbul kaaba hin heerumne maal jechuudha asli amma namni akka nama heerume deeme nama heerume akkasitti hin beekan ilaalanii ijaan thank you so much Mangisti thank you okay hin heerumne jette mucattiin daa'imaa jedhaa jira warri si beekullee jira lammaffaa wanni akkas ho'isu maakummaa sirraan kunne warra duraaniiti barsani doktor maal taateeti okay hin jira jechuu kana ka ho'ise kun argitan doktor please waan akkasii naaseedhaan viidiyoo na waraabate Muhammad thank you so much warra duraanii jedhe jette warabbul kaaba qarana guyyaa dhutanii isin qabeeraan sareedha naafa keessa naboo qarana ho'e naa nyaata sareedha isin maal oona akan tammoo keessiin gimallee namni namaa kenna maal taatan oroma akkasuma cal'istanii mana laalta qeerraati dammoo kaameraa akka maali waraaba adda waraabaaf shiira habibi waan gootu ka amma akka doktora tokkotti mala siidhaya aye galgala aye yeroo raftu nagorsa achumatti please rabbi sodaa doktora wallahi dhagaye aye waa badaw aye warri birallee
Meeqa kamtu jira kakka keetii gungubataan galgala gizee rafuuf deemtu akka nama beera ulfa garaa qabu baradoon faa cileen faa kajeelchisu argitee miti. Cilee qoroxxomaa rafi cilee man sorry baradoo cabbiin beekame tallaajaa keessaa fuudhi isa nyaadhu. Thank you bro. Asi qabbanaa taljii jechuudha. Baradoon beekame baradoo fuutee firii lama yookiin sadii hin liqimsitu. Ilkaanin kakau gootee gizee afaan kun si qabbanaa'e dirri kun gas si qabbanaa'e rafta. Maali amti bara waan akkasiiti miti doktor maal taate an jechuun. Maali beeka akkanatti jarjar. Nafsi atiin na fuutee bar. Asitti na ijjattee bar. Maal si keessa ol bahu moo si keessa galixuuf silaa? Bakka ati maal si beeka na keessa galixuu heddaa na keessa ol bahu heddaa keessa si beeka karaan olillee hin baasu gadillee seensisu cufaadha. Waan ati irraa barbaaddu wallaale. Maali dhaseete doktor kiyya wanni akkanaa jechuudha. Maali dhaseete hedduutu akkanii jira miti namni tokko nama jaallatu arga gaafa nama jaallatu sanii wal ga'e miira keessa gala si garee ni haasa baqqaani jechuun si jaalladha waan ta'eef jechuudha. Jaalala kam na jaalatta? Ati kinoof ati gaafii maa akkana nama gaafattaati? No jaalala ati na jaalattu beekuuf baay'ee. La jaalala biraas hin jaalladhani yoomillee jechuudha. Jaalala obbolummaas jaalladha. Durbii walii taanu? Egaa durbiin bari yoo durbii walii taane bari akkasii ni ta'a bari wal fuudhuun. No ani jaartiin barbaadu kanamatti yeroo tokko gizee na dabbara yoo si bira dhufee buna na dhaabde malee alfallika. Akkas taanaan rakkoon qabu gisee tokko buna dhugu no problem habibi. Wallahi. Kootu rakkoo qabu wallahi buna faa godhees nu baasa warabbal kaaba. Yoo roobni roobee osoo maateennee buna dhugaa kolfinu aduun natti dhiitee weessa bula. Bulta kaa manni ka bultu kiyyaame ni kalladda. Qanii santa qanii la qanii takkitti achi bulta sa waa adda kee bultaame habibi. Homas imma kaddaallee si jala kaa'ee abshir. Wari namatti hin tolfan argite giddii na yaabbatu kotu na qabay. Kotu. Namatti kun giddii natti gaara. Baguma biyya tokko hin jiraate. Giddii. Adabu mallee fin dudduure. Adabu mallee.